መጨረሻ ናት። በደንብ ይዋል። Well, his name was Chalu Hundessa. A Remo singer.
Well, his name was Hachalu Hundessa. Oromo singer Hachalu. Well, his name was Hachalu Hundessa. Oromo singer Hachalu Hundessa. Hachalu Hundessa. Hachalu Hundessa. ዋናው ተኳሽ ላይ ያሚ የሚባለው ሰው Hachalu Hundessa an saba kootiif qaaliidha jedhe dhugaadha uummata Oromoo fi jechi qaalii jedhu ol osoo jiraateetii Hachalu ni ibsa ture inni uummata Oromootiif qaalii oli. Qawwee dura dhaabbatee lubbuu biliqa baatuuf maafan goola naannaa saba koof falmii du'een Taaddasaa Birruu ta'a jedhe uummanni Oromoos dhaloota kana keessaatii aartistoota jiran Hachalu Hundessaatiin akka agartuu isaatiitti ittiin ilaala jechoonni Hachalu Hundessaas laphee uummata Oromoo keessatti chaappeeffamee jira. Qabiinsa waltajjii isaatiin Oromoon goolee hundaarraa ija osoo libsatiin miidiyaalee irratti kan isa laalu aartiidhaan quuqqaa sabaa daangaa hanga daangaatti dhageessise walaloo yeedaloo sagalee isaa kilooleen wal simsiise akka misaa'elitti ittiin lolee lolchiseera diina Oromoo fi yaaddoo ta'e hacee goota qaalii Oromoof jagna ture har'as uummanni Oromoo akka waan haceen deebi'ee galuutti karra laalaa jira. Ijoollummaa isaa maneera aarsaatti dabarse garbummaa wallaansoon wal qabee handhuura Oromiyaa Finfinneef diina Oromummaa dura sodaa malee kan dhaabbate Hachaluun erga ajjeefamee baatiiwwan 6 darban quuqqaan uummata Oromoo keessa jirus ajjeefamee Hachaluun haqni isaa osoo mul'atiin hafuun kulkula caba keessoo Oromoota hundaa ta'e nus egaa baatiiwwan 5 darban kana keessatti ajjechaa isaa wal qabatee haala akka malee wal xaxaa ta'an daandiin haqaa agarsiistuurra dibamee mul'achuu dide hundi gurra qeensee eega yoom akkamitti kun ammoo dhuguma wareegamuu haceeyyuu amanee hin fudhanne uummanni Oromoo kana hunda bitaaf mirgaa osoo ilaalluu namni tokko yoon dhugaa kana waliin darbe uumamnis maal naan jedha jechuutiin namni tokko as ba'ee jira
Hacaaluu eenyutu ajjeese? Dhuguma Xilaahun Yaamiitu ajjeese? Eessatti ajjeefame? Laamroot Kamaal eenyu? Dammallaash Gabra Mikaa'el eenyudhan? Yohaannis Mitikuu eenyu fa'i? Isaan kun hariiroo waliin qabu? Xilaahun Yaamii dhimma obbo Jawaar Mohaammed faa maal jedhe? Daawwattotaa fi dhaggeeffattoota hordoftoota Keelloo Miidiyaa nu waliin turaa. Xilaahun Yaamis mana gidiraa fi rakkoo hadhaa garbummaa jabeessitu mana hiraarsaadhaa asin jiraa jechuun sagalee isaa dhageessisee jira. Xilaahun Yaamii Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee mana hidhaa kan gale ji'oonni 5 lakkaawamani. Nus adeemsa ulfaataa isa argachuu fi ulfaatu sana hundaa ceenee Xilaahun Yaamii arganne. Mana hiraarsaa keessa taa'ee sagalee dhageessise. Miira gaddaa fi gadadoo hamleen nama cabee fakkaatu garuu dhugaa beeku dubbatee aarsaa dhufuu fi namuuf qopheesse. Xilaahun reebicha gidiraa hamaa jiraatanii akkas gidirfamuurra du'a kan filatamu irraan ga'uu dubbata. Mootummaan kunis maraatummaarra jira jedhe. Ajjecha Hacaaluu adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qabsiisuun maaliif barbaachise? Namni Xilaahun Yaamii jedhamu hoo eenyu? Iddoo ajjecha Hacaaluu sanatti wanti ta'e maali? Ajjechaan Hacaaluu fi Xilaahun Yaamii maaliif wal qabata? Adaanech Abeebee baatee Xilaahun Yaamii Hacaaluu akka ajjeese ragaa ofirratti ba'eera jette. Dhuguma Xilaahun Yaamii ragaa ofirratti ba'eera? ዋናው ተኳሽ በቁጥጥር ስር የዋለው አቶ xilaahun Yaamii የሚባል ነው። ሁለተኛው ከሱ ጋራ ተባባሪ የሆነው አቶ አብዲ አለማየሁ ነው። ሶስተኛው ከበደ ገመቹ ይባላል። ለምን እንዴት Hacaaluን መግደል እንዳስፈለገ ለምን እንደገደለ በገለጸበት ወቅት ተልኮውን የተቀበለው ከኦነግ ሸኔ እንደሆነ ሚዲያን ሞቱማ ከገባስት xilaahun Yaamii Hacaaluu ajjeesuusa ragaa ba'ee jira jedhee gabaase. Dhuguma xilaahun Yaamii ragaa ba'eera? Yaalii ji'a 5 booda irra deebiidhaan yaalii hedduu goone mana hidhaa seenne suursagalee yookaan viidiyoo xilaahun Yaamii baasuu dandeenyeerra. Kanaan gurra waa'ee nama guddaa danda'u kanaan duraanirri yeroo san kanatti jimaata ji'a 3 guutuu harkaaf miidha dhiganii akka namatti baasee ta'uu kan inni kan naguraatti jiru namichi jimaata. Xilaahun Yaamii jedhamu bakki Xilaahun Yaamii kan ibaalcha. Itti fufuunis ajjecha Hacaaluun shakkamtee hidhamuu miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Ati waan jettu jira? Gaaffii Xilaahun Yaamiif dhiyaate ture. Waa'ee sanarratti ani yeroo sanii jechuun gisee sanii karaa mana deemsan ture jira wanta uumamee yeroo sanii naan jirutti isaan buraan wannan itti sarratti walitti baasanii wanti isaa wanti beektanii akka waan bitan irratti wanti uumamee wanti beektanuun hedduu jiraate nutti maadaa jedhanii ani namoota san keessaan yeroo san wanta argee yaan garee kana jedhee adda durummaanis taatoo taatee kan jirtu Laamroot Kamaal dachee gootota akka Hacaaluu Hundeessaa fa'aa biqilchite Ambootti dhalatte. Laamroot Kamaal walitti dhiyeenya Hacaaluu waliin qabdi turte ta'us duubee ishee namoota jajjabootu ture. Obbo Yohaannis Mitikuu fi obbo Dammallaash Gabra Mikaa'el isaan kun lammeen qondaaltota mootummaati. Laamroot Kamaal eenyu? Ajjechaan Hacaaluu fi Laamroot Kamaal maaliin wal qabata? Guyyaa ajjecha Hacaaluu sanaa fi suuqii kosmootiksii Laamroot Kamaal mana jireenyaa Laamroot Kamaalii fi ajjecha Hacaaluu iddoo Hacaaluun itti ajjeefamee fi mana jireenyaa Laamroot Kamaal. Jijjiiramuu lakkoofsa gabatee konkolaataa Hacaaluu fi ajjecha Hacaaluu konkolaataa hara Hacaaluu fi ajjecha Hacaaluu dhimmoonni kunneen akkamii walitti dhufan?
iddoon Haacaaluun itti ajjeefamee fi iddoo sanitti argamuu Haacaaluu ilaalchisee odeeffannoon maaltu jira? Kanaan dura dhimmuma Laamroot kana wajjin wal qabatee odeeffannoowwan nu gahaa turan Laamroot haati manaa Haacaaluu deessee haadha manaa Haacaaluu gaafachuudhaaf dhuftee iddoo haadha manaa Haacaaluu gaafachuudhaaf dhufte sana tiraanspoorteeshiniin waan galgalaa'ee tureef akka Haacaaluun liiftii kennee fi Laamroot gara iddoo jireenyaa ishii galaan kondominiyeemitti geessi himamaa ture. Odeeffannoo fi qorannoon amma goonee wanti ifa bahaa jiru garuu xiqqoo kanaan adda. Xilaa'uun Yaamii kan inni jiraatu naannoo kondominiyeemii galaan sana bakka jireenyaa isaati. Haacaaluun achi akka dhufuu danda'u akkamitti baruu danda'a? Gaaffii mataa isaa danda'e dhabu. Yoo isatu ajjeese ta'e jechuudha. Obbo Yohaannis Mitikuu bulchaa godina Shawaa Lixaa kan turee fi bara 2019 Injiinar Taakkalaa Uumaatiin gaafatama dhimma nageenyaa ta'uun muudame. Obbo Yohaannis harmee Laamroot Kamaal waliin hariiroo kan qabuu fi isheefis ammoo abbaa buddeenaa isheeti. Inni kan biraan obbo Dammallaash Gabra Mikaa'el namni kun itti gaafatamaa tika olaanaa Itoophiyaa yoo ta'u obbo Yohaannis waliin michuudha. Ajjechaa Haacaaluu boodas aangoorraa kaafamee jira. Ergama isaas bahateera. Laamroot namoota kana waliinis hariiroo jabaa qabdi. Laamroot tun eenyu kan jedhu akka gaafannu kan nu taasises kan Laamroot haadha ishee abbaan ishee Laamroot obbo Kamaal fi haati ishee erga walii kanii turanii jiru. Haati ishee walitti dhufeenya nama bulchaa godina Shawaa Lixaa yookaan Amboo fi naannawa ishee kan ture obbo Yohaannis Mitikuu wajjin walitti dhufeenya qabu. Laamroot Kamaal mucaa buddeenii Yohaannis Mitikuuti. Yohaannis Mitikuun itti gaafatamaa Shawaa Lixaa kan ture yookaan immoo naannoo Amboo sana kan ture itti gaafatamaa godinaa kan ture. Darbees itti gaafatamaa nageenyaa yookaan daninnatii magaalaa Finfinnee kan ture. Keessattuu gaafa Haacaaluun ajjeefamu. Itti gaafatamaa daninnatii magaalaa Finfinnee kan ture. Best friend yookaan immoo jaallee hiriyaa guddaa kan ta'e immoo Dammallaash Gabra Mikaa'el. Dammallaash Gabra Mikaa'el eenyu? Itti gaafatamaa nageenyaa guutummaa Oromiyaa yookaan immoo daninnatii Itoophiyaa itti gaafatamaa kan ta'e. Hiriyaa muummicha ministeeraa kan ta'e. Haati ishee walitti dhufeenya qabaachuu isheetiin obbo Yohaannis Mitikuu Laamrootiif abbaa buddeenaati jechuudha. Obbo Yohaannis Mitikuu immoo kaabineewwan erga kantiibaa ta'e booda Taakkalaan aangeesse keessaa tokko obbo Yohaannis Mitikuuti. Obbo Yohaannis Mitikuu Taakkalaan aangoo nageenyaa Finfinnee isaaf kenne. Yookaan immoo bulchiinsaaf nageenya Finfinnee kan ture obbo Yohaannis Mitikuudha jechuudha. Obbo Yohaannis Mitikuu kun akka nama dhuunfaattis hiriyyummaan isaa kaabinoota Abiyyi namoota turan keessaa namni inni baay'ee itti dhiyaatu obbo Dammallaash Gabra Mikaa'el. Namni kun abbaa buddeenaa Laamroot. Akka odeeffannoo argannetti iddoo ajjechaan Haacaaluu raawwatame sanas kan itti bilbilame hiriyoota Haacaaluu ture. Iddoo sanatti namoota dursanii argaman keessaa tokko obbo Yohaannis Mitikuu akka ta'e odeeffannoo argannee jirra. Agarsiistuun hariiroo isheetis walgahii ODP bakkoota garaagaraa irrattis haalaan kan hirmaattudha. Mootummaa kanattis nama itti dhiyeenyaan jirtuu fi deeggartuu mootummichaadha. Egaa Laamroot Kamaaliin oolchuufis Xilaa'uun Yaamii himatamaa ta'eera. Qooda ishee isatti maxxansuun gidirfame. Xilaa'uun Yaamii Laamrootis Haacaaluun ajjeefamee booda achi buuteen ishee dhabame. Namni maqaa Laamroot lafaa kaaseen jiru namootaafis gaaffii guddaa ta'e.
baatii tokko boodas aadde Adaanech Abeebee VOA irratti waa'ee Laamroot Kamaal dubbatte. Xilaahun Yaamiifaa Hacaaluun ajjeefamee bulee isaa qabamanii yakka kanas akka raawwatan ta'utu miidiyaalee irratti dubbatamee ture. ዋናው ተኳሽ በቁጥጥር ስር የዋለው አቶ ጥላሁን ያሚ የሚባል ነው። ሁለተኛው ከሱ ጋራ ተባባሪ የሆነው አቶ አብዲ አለማየሁ ነው። ሶስተኛው ከበደ ገመቹ ይባላል። kana qofaas miti Laamroot Kamaal mana hidhaa keessa taa'uudhaan Facebook isheerraa suuraawwan balleeffamaa turan. Inumaayyuu Facebook isheen fayyadamtu deactivate ta'ee ture. Ishee oolchuuf ilmaan Oromoo hedduu irrattis taappeellaan maxxanfameera. Kumootaan kan lakkaa'aman hidhaatti gidirfaman. Xilaahun Yaamis carraadhuma kana qaqqabe. Rogeeyyiin miidiyaalee Oromoo fi aktiivistoonni uummata Oromoo kanarratti maal jedhu? akka odeeffannoon Laamroot intalti jedhamtu Hacaaluu waliin konkolaataa keessa turte akka jedhameen Zaak Duubee Laamroot kun eenyu jechuun qorannoo gaggeessuu eegale. Mana hidhaa jirti, qabamtee guyyuma sana qabamtee mana hidhaa seentee jirti. Garuu odoo ishee mana hidhaa jirtu biyya sana keessa intarneetiin hin jiru. Hacaaluun akka wareegameen intarneetiin cufame. Isheen suuraa isheen qabdu keessa deemee ilaaluudhaan suuraalee tokko tokko baase. Suuraa isheen ayyaana ODP kabajaa turte waan tokko tokko baase. Garuma Laamroot kanatti sini deebi'a. Laamroot ajjechaan kun raawwatee wantoonni naannoo sanatti ta'an erga dhageenye booda odeeffannoo dhageenye keessaa tokko nama Laamroot jedhamtu wajjin turte kan jedhu dhageenye. Laamroot eenyu kan jedhu odeeffannoo adda addaa sassaabuu eegalle. Odeeffannoo sassaabne sana keessaa wanta nu ga'e keessaa akkaawuntiin Feesbuukii Laamroot tokko ture. Laamroot akka dhageenyetti yeroodhuma sana humna tika mootummaa jala akka ooltee fi akka hidhamteedha. Garuu maqaan ishee warra mootummaatiin keessattuu yeroo sana abbaa alangaa waliigalaa federaalaa kan turte aadde Adaanech Abeebeen miidiyaa irratti kan ka'e ji'a tokko booda maqaan irra deddeebi'ee ka'aa ture kan ajjecha Hacaaluu wajjin wal qabsiisee Xilaahee Yaamii Abdiisaa namoota maqaan isaanii dhaaman 2 yookaan 3 ta'aniidha. Maaliif Laamroot waan kana keessaa baasuun barbaachise? Maaliif maqaan Laamroot bifa adda addaatiin akka ajjechaa kana wajjin wal qabatee akka hin kaane barbaadame kan jedhu qorannaa dhimmoota irratti godhaa ture keessaa tokko. Laamroot Kamaal ergama ishee kan isheen fudhatte Yohaannis Mitikuu yookaan abbaa buddeen isheerraa. Yohaannis Mitikkuun itti gaafatamaa nageenya magaalaa Finfinnee. Hiriyaa Damballaash Gabra Mikaa'el jechuun immoo itti gaafatamaa daninnatii Itoophiyaa. Viidiyoo booddeerra Xilaahee Yaamii irraa argitan keessaa deebii isaanii argattu jedheen addadha. Erga wanti kun hundi ta'e booda Laamroot yeroo tokko mana murtiitti dhiyeessine erga jedhanii booda deebisanii waa'ee Laamroot wanti nuti dhageenye hin jiru. Yeroodhuma ajjechaan sun raawwate wajjin wal qabatee akkaawuntii sooshaal miidiyaa ishee nu ergan fuunee ilaallee ture. Abbootii aangoo garaagaraa wajjin walitti dhufeenya akka qabduu fi ayyaana dhaaba ODP jedhamu kan OPDO duraanii taansee ODP amma Bilisiginnaa jedhamu kana wajjin wal qabatee ayyaana waggaa 29ffaa Finfinnee keessa kabajan keessatti warroota fuuldura taa'anii ayyaana sana kabajaa turan keessaa tokko akka taate dhageenyee jira. Kana suur-sagaleedhaan deeggarree yeroo naannoo ajjechaa Hacaaluu sana dhiyeessaa ture. Intalli kun Facebook isheerraa suuraaleen haqamaa ture. Intarneetiin dhibuu isaa duwwaa miti. Intarneetiin dhibuu duwwaatu hin ta'in intalli kun mana hidhaa jirti. Intalli kun eega hidhamtee mana hidhaa jiraatte tokkoffaa akkamiin bilbila isheerraa suuraalee garaagaraa haquu dandeesse? Lammaffaa intarneetiin biyya hin jirre keessatti akkamitti intarneetii aksesii qabaachuu dandeesse yookaan intarneetii fayyadamuu dandeesse? Yoo qaama mootummaatu bilbila ishee kana fuudhee suuraalee isheen ODP waliin qabdu diliitii godheef ta'e malee. Guyyaa ajjeefame sanas Hacaaluu Hundeessaa hoteela Ilillii Intarnaashinaalitti nama arguuf wal beellamee ture. Nama argachuu dhaqees quunnamee qarshii irraa fuudhee kallattiin gara Laamroot adeeme.
qeeraa jechuudha Finfinnee keessaa. Erga wal arganii boodas gara galaan kondominiyeemii gahan maaliif deeman kan jedhu deebiin isaa harka Laamroot qofaa jiraachuu dubbatu. Hacaaluun dhimma dhuunfaa isaatiif naannoo Ilillii ture. Sa'aa booda waaree booda irraa kaasee nama wayii wajjin wal arguudhaaf Ililliitti wal beellame. Ilillii irraa nama sana wajjin wal argee maallaqa wayii irraa fuudhee Ilillii irraa directly kan deeme gara Laamroot. Laamroot iddoon daldala ishee qeeraatti argama. Qeeraarraa mana kosmootiksii yookaan mana meeshaalee bareedinaa dhiiraa fi intalaa Laamroot kan jedhu kan dookumentarii kanarratti viidiyoodhaan argitan qeeraarraa qabdi. Qeeraarraa manni jireenyaa ishee Maabiraat Hayiiliidha. Maabiraat Hayiilii fi qeeraan namoonni Finfinnee beektan hedduun keessan ni beektu. Baay'ee walitti dhihoodha. Iddoon ajjechaan Hacaaluutti raawwatee fi iddoon mana jireenyaa Laamroot totally garaagara. Laamroot maaliif Hacaaluu gara galaan kondominiyeemii qabattee deemte? Gara mana kootti galaa osoon jiruu konkolaataan adiin darbe. Sanaa booda konkolaataa gurraachi piikaappiin tokko dhufee na bira darbe. Konkolaataa adii sanatti karaa cufame. Namoonni lamas konkolaaticha keessaa bu'anii konkolaataa adii sana balbala lamaan bananii itti fufeesi sagaleen rasaasaa dhaga'ame. Itti fufuunis fageenyarraa konkolaataan tokko dhaabbattee jirti ture. Kalau ada yang juga, tahu mungkin ada di uji sensasi penjirannya di sini. Negara gede berarti aku sambut mungkin yang uji itu mudah tinjau mudah seperti kemudian kami dah masih sambut mungkin nanti sambutnya berbeda ni sumpah. Untuk ini kita juga ni, sambut dah kalau ini saya ni. Kurang tapi kurang polis, tapi kurang jauh itu. Karena kurang polis. Bahasa itu adik, nama-nama tu bisa di. Boleh. Kita nama kawan itu juga berapa itu mungkin ada yang dengan figure itu. Boleh. Sambut itu. Pada kerana cuma bisa bergabung dengan orang lain, berlihat di sana. Boleh. Sambut yang berada di sana dan bergabung dengan ini. Satu itu. Tapi nanti korporasi berasa berinjil di rutinnya ni ada. Injra korporasi berasa. Berapa? Xilaa'uun yaamii mootummaa miti kan qabu. Xilaa'uun yaamii ofii koodhaan Hacaaluun gaafa ajjeefamu achin turee jedhee nama poolisiitti deeme. Malee poolisiin dhaqee barbaadee wanna tokko wajjin qabe miti. Xilaa'uun yaamii Hacaaluun gaafa ajjeefamu bakka kanan jira jedhee nama ba'ee dubbate. Amsa Xilaa'uun yaamiirraa akka hubannuttis gara mana isaatti osoo galuu konkolaataa keessaa bu'anii namoota Hacaaluu ajjeesan arge. Qaamni mootummaas egaa karaa ittiin dhugaa Hacaaluu haqa Hacaaluu kana awwaaluuf ittiin soqee barbaadaa kan ture ta'uu kan mul'isu yeroo dhumanni eeruu kennu kanatti qabuun isaanii maal agarsiisa? Akka Xilaa'uun yaamii jedhetti Hacaaluun kan inni oofaa ture konkolaataa adii. Konkolaataa gurraacha Hacaaluutti karaa cufe. Konkolaataa gurraacha kana keessa namni lama ba'ee gara konkolaataa Hacaaluu dhufe. Balbala lamaan isaa namni inni tokko karaa Laamroot teessee jirtu, namni inni tokko karaa Hacaaluun taa'ee jiru balbala banane. Namoonni ijaan reeffa Hacaaluu argan akka nutti himanitti miidhaan isaa kan bakka fagoo taa'amee yookaan karaa adda addaatiin meeshaan alaa dhukaafamee akka hin taanee fi wanti raawwate dhiyeenyarraa akka ta'e karaa adda addaatiin odeeffannoon qabatamaa ta'e nu gahaa ture. Gaaffilee fi yaadonni rogeeyyii miidiyaalee Oromoof aktiivistoota Oromoorraa burqus Hacaaluu kanneen ajjeesan akkamiin Laamroot Kamaaliin hin ajjeesiin hafan konkolaataa tokko keessa
waliin turan ta'us Laamrootiin hin ajjeefne osoo Hacaaluun ajjeefamuu agarteetti. Kanas ni beeku namni ijaan argite kun boru ragaa taatis jedhamee shakkuun ni danda'ama. Garuu haajaa ishee namni hin dhaqne dhiisanii deeman akkamitti maaliif isheenoo isaan waliin shira kanaaf daandii mijeessituu turte? Balbala bananii Hacaaluu bira ajjeesanii yookaan rasaasaan rukutanii Laamrootiin utuu hin tuqiin deemanii. Laamroot hin tuqamu. Namni nama ajjeesu tokko namni kamiyyuu taanaan nama utuuti ajjeestu namni bira taa'ee si ilaalaa jira taanaan maaliif nama si ilaalaa jiru sana dhiistee deemta? Nama ajjeesaa jirta, namni bira taa'ee jira, lamaan isaanii ajjeesuu dandeessa, garuu Hacaaluu duwwaa bira ajjeesee deema. Maaliif? Laamroot maaliif hin ajjeefamiin hafte? Gaaffii mataa isaa danda'eera. Laamroot yeroo tokko mana murtiitti dhiyeessine erga jedhanii booda deebisanii waa'ee Laamroot wanti nuti dhageenye hin jiru. ሃጫሉ ሁንዴሳ ሲገደል አብራው የነበረችው ላምሮት ከማል ዛሬ ለአራተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርባለች። ኤርጋ ነምኒ አጀቻ ነመ ፕሮፋይል ጉዳ ቀቡ ከነ ወጅን ወልቀበቴ ምን ሂዳት ጅሩ የሮ ሰነ በሄ አካውንቲ ፌስቡክ ኢሳ ዲአክቲቬት ጎደ ጀኒ ዱበቱዳ ባኢና መረክስ አኩበ ሲኒን ጀደ ነምኒ ሙጨዮ ተነ ወጅን ወሊ ዲያቶ ባን ጉዴና ሸቦ ዮሐንስ ዮሐንስ ምትኩሞ ኢሪያ በረኤራ ከን ኦቦ ደመላሽ ከበሚታይ ወንቶኒ ኩን ሁንዲ ሸኪ አደዳ ከነማ ከሰት ኡመተ ኤዋን አርግኔ ቆረኖ ኬና ጂኦታ ሸነን ጀሃን ደርበኒፍ ጎቻ ቱሬ ዋን አደዳ ረገኘ ጅር ዋን አደዳ ዳገው ዳፍዲን ለያ ኤም ናምሮት ኢዶ አጅቻ ሰናት አርገምቴ ወሊት ዲፌኒ ለያ ሚወጅ ኒቀብዲ ለያሚ ላምሮት ወልቀብሲሴ ቀሙኒ ሞቱማ ማልጀራኒ ቱራል ላምሮት መነሙርቲ ደንቴ ዋይት ለያሚ ማልጀቴ ቱርት mootummaanis xilaawun yaami hidhee maaliif akka Jawaarfaa obbo Baqqala Garbaa irratti akka ragaan bahamuuf barbaade? Johar Mahammadii fi obbo Baqqalan badii tokko malee gadda obboleessa isaanii ibsachuuf bahanii mana iraarsaatti gidirfaman. Kunis maaliif kan inni ta'uu danda'e? Amma irraattis ajjechaa Hacaaluuf murtiin osoo hin darbiin maaliif ture? Maaliif dhugaa dhiiga Hacaaluu dhoksan? Fedhiin isaan qaban maal ture? ያው በቃ በቃዬ ሙደመኒ መኪና ተፈተኒ ተመደ በቃ መኪና ሳንስ ላይ ዲዘ ባየ ሙደ ኩቤቱ መኪና እንደ አይ እንደ ኩባለ ነገር ነው ቼክ ማይ ያው ፖሊሲን ዱራ ነው ህትሜ ወይ ታንወንት ያርኪተን ጂ ያልተኖ ጅራደ እንቲማላ ያለኛ አይ ወኒ ካና አርጌ ካና ኤዲቶ ካና እንቲና ነው ሳኒ ካንቱ ዋጀቴ አነገሩ ጊዜ አነገሩ ጊዜ እንደ ዲጆር ተመቹ ካዳ ከነ ኤርጊ ጀሪ ዱበዱ ያኒ ጆር ማመድ በቃላ ገርባ ነው ተመቹ አያና አንጀራሙ ሳንቱ ኤርጊ ቱም ኮንኮላታ ላንቴ ቶ ባርሲና ከነ ኮንኮላታ ታና ተጋርቲ ዲዴመኒ ካና ፈሩ ቢተየኒ እዚህ ገለጥሽ ነው ወርባለስ ይያላ ሲርገና ካሺቲ ፊና ነው ወርባለስ anjirani aku kana dinan naribani bayi revisi gudan lagi ya mati ki ya untuk lagi kawani turun ada ki yari boleh mati yari kawani turun di kana dari darah turun berarti ya kana pakai sana dari kalau ki yari mati darah orang mati ki yari mana berdarah dari sana dan ini apa kawan berbeda sedikit jalan jadi ya mana mungkin ada ni anu mana biar kungkap buani karena dari anu nomor berbeda anu biar kumai ya Senugote cimali fakal majid tena jalan jalan dewi muda orina marmara turani. Sambuda mari kan nusinjen menjadi nanjena ni sambuda kena kan di sana bakari macam muda rangga sekolah kerja ni dan ni sambuda baca di sana. Kau ni bukti aja ni makasih. karaa dhugaan dhokotu soqaa turan xilaawun yaamii qabuun anatu ajjeese jedhii jedhame Jawaarii fi Koloneel Gammachuu
xiyyeeffannoo mootummaan irratti taasifatee ture keessaa isaan tokko turan. Isaan irrattis ragaa akka inni ba'uuf gaafatamee ture. Maaliif mootummaan Xilaahun Yaamiitti maxxansuu barbaade? Iddoo ajjecha Hacaaluutti raawwate kana wajjin wal qabsiisee wantoota ka'aa turan keessaa fi ajjecha Hacaaluutti wal qabsiisee mootummaan ibsa guyyaadhuma galgaluma ajjechaan Hacaaluu sun raawwate galgala sanirraa kaasee hanga ganamaatti ibsa mootummaan baasaa ture keessaa qorannoon tokko osoo hin taasifaminii fi iddoo yakkaasanitti waan ture osoo waan tokko hin qoratamin ajjecha Hacaaluu adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qabsiisuudhaaf yaalan. Adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qabsiisuudhaaf yaalamuu irra darbameeti akka gaafii fi deebii OMN irra keessatti taasise keessatti OMN wajjin taasise keessatti adda bilisummaa addaan baasee Hacaaluun himatee fi nageenya isaatiif adda bilisummaa akka namoonni adda bilisummaa bilbilaa isa sodaachisan fakkeessanii dhiyeessan. Kun maaliif barbaachise? sodaachisa qaamoleen maqaa warri mootummaa maqaadhaa shaneenna sodaachisa jedhu keessa kutanii waan jedhan tokko dhagee ture. Hacaaluu waan shane jedhanii na biratti waan inni dubbachuu hin qabadhu. Qaamoleen gargaraa sodaachisu nallee dhuunfaan natti hima ture. Nayyoo akka dhuunfaatti dhufee na gorsa ture. Atis miidiyaa gubbaa fi gosa walii hedduun sirra qabu dandeetti. Reeffi Hacaaluu gara hospitaala Phaawulositti geeffame. Achittis du'uunsaa mirkanaa'e. Akkuma ammaan dura namni yoo ajjeefamu qorannoon taasifamuuf gootni Oromoo Hacaaluun garuu qorannoon osoo hin taasifaminiif wareegamee sa'aatii 4 gidduutti reeffisaa gara Amboo akka deemuuf murtaa'e. Oromoon goolee hundaarraa sammuu isaatti gaaffiin uumame maal ariitiin kun hundi jechuun miira keessa galee uummanni keessaayyuu guyyaa sana uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee jiran Hacaaluun dhugaa dachee handhuurri isaa itti awwaalamte qe'ee abboo fi aayyoo isaatti awwaalamuun sirriidha. Garuu dachee handhuura Oromiyaa kan alagaan Hacaaluu Hundeessaa irratti hadheeffatee itti jibbu Finfinnee fi falmaa darbe asuma dachee kanatti awwaalamaan murtii qeerroo ture. Yoo kanas karaa miidiyaalee maatiin Hacaaluu reeffi mucaa isaanii gara Ambootti dhaqee akka awwaalamu gaafachuutu himame. Hacaaluun eega wareegamee hospitaala ture. Hospitaala keessaa galgala ajjeefamee galgala wareegamee ganama akka Ambootti deemuuf mootummaan haala aanjessuutti ka'e. Hacaaluun akka Ambootti awwaalamu kan murteesse abbaa isaatii kan jedhu miidiyaadhaan dubbatameera. Wanni sun dhugaadha. Hacaaluun Ambootti akka awwaalamu kan murteesse maatii Hacaaluu. Abbaa Hacaaluu, haadha manaa Hacaaluu maatiitu murteesse. Inni kun dhugaadha. Haa ta'u iyyuu malee Hacaaluun wareegame guyyaa 2-3 Finfinnee keessa ture. Namni kabajaa laachuu fi danda'u laatee fi gaafa guyyaan awwaalchaa ga'u gara Ambootti geeffamuu danda'u mootummaan atattamaan ganama subii gara Ambootti reeffa akka geeffamuuf karaa eegalan. Abbaan Hacaaluu obbo Hundeessaa Boonsaas afaan isaaniin kana dubbataniiru. Ta'us akka artistii Oromoo, akka qabsaa'aa Oromootti, akka goota Oromootti reeffi Hacaaluu guyyoota murtaa'eef Finfinneetti kabajaan kennamuufii qabu argatee kan naannoo Finfinneetti argamanis achitti walga'ee guyyaan awwaachaa yoo ga'u kabajaan gara Ambootti gaggeeffamuu hin danda'u ture. Maaliifis mootummaan jarjarsuu kana hundaan reeffi Hacaaluu Finfinneedhaa ba'ee akka deemuuf konkolaataa fi humna nageenyaa ramade. Dhugaadhumatti aantummaa isaanii agarsiisuu fi uummanni Oromoo Hacaaluun goota Finfinneen handhuura Oromiyaati jedhee geeraraa ture. Finfinnee keessaa baasne hin awwaallu. Hacaaluun takkaa du'e lammaffaan ajjeesnu jechuun qeerroon dide. Kun dhugaa hin haalamne. Bakka hundarraati wanti dhaga'amaa ture. Nutis biyya kana teenye miidiyaa irra baanee dubbachaa ture kallattiidhaan gaafa Hacaaluun reeffi Hacaaluu gaggeeffamaa ture. Wanti nama hunda aarse akkamitti reeffi Hacaaluu Finfinnee keessaa ba'a. Inni kun murtii maatiiti. Homaa tokko gochuu hin danda'amu. Qeerroon garuu
kana fudhachuu hin dandeenye. Kanaaf iddoo garaagaraatti reeffa Hacaaluutti karaa cufuun tureera. Gama biraan qeerroon Oromoos mufatee mormuun daandii cufeera. Qeerroon gaaffiiwwan kana hunda karaa hundaatiin dhageessisan xiqqaaf guddaan wal gaafate. Akkamiin gootni keenya afaan diinaa duratti Finfinnee falmatee lafa irratti wareegame lafatti falmate dachee Oromoo irratti maaliif hin awwaalamne? Guutummaa Oromiyaa keessattis kun mormii kaase. Dirqiitiin reeffi Hacaaluu fuudhamee daandii eegalee jira. Reeffi Hacaaluus buraayyuu darbee qeerroon sagalee gurguddaan Hacaaluu lama ajjeesaa jirtu alagaan nutti kolfisiistan. Gama biraan Hacee ariitiin baasuun ariitiitiin Finfinnee keessaa baasuun Finfinneen kan Oromoo miti ergaa jedhu dabarsaa jirtu jechuun iyyanii daandiis cufan. Jawaariinis qeerroon har'a kun sin ilaallatu nun dhorkiin jechuun yaalii Jawaar qeerroo tasgabbeessuuf taasise didan. Yeroo kana ture egaa kantiibaan yeroosii injinar Taakkala Uumaa reeffi Hacaaluu gara galma giddugala Oromootti akka deebi'u kan ajajan. Sana booda reeffi Hacaaluu gara giddugala aadaa Oromootti geeffamee jechuudha. Giddugala aadaa Oromootti erga geeffameen booda Taakkalaan Jawaar fa'aa bilbilee kottaa hin mari'annaa gara waajjira biltsiginnaa damee Oromiyaatti kottaa dur ODP Oromiyaa yookaan waajjira OPDO Oromiyaa jedhamee bakka beekamutti Jawaariin waamee jechuudha fi obbo Baqqalaa Garbaa waame. Isaan mariif gaafa isaan deeman jala miliqanii ba'anii eegdonni Jawaar hidhannoo keessan hiikkadhaa jedhaman. Akkuma baratame dubbatanii waadaa seenan haaluun kan beekaman murni biltsiginnaa Taakkala Uumaa fi Shimallis ofii jalaa miliquun gaardii riippaabilikaanii kan ta'an itti waaman. Taatee kanas namni yeroo sana riippaabilik gaardii keessa ture haala yeroo sanaas yoo ibsu akkas jedha. Kan nu erge Abiyyi Ahimedidha. Ergamni keenyas humna qabdan fayyadamaatii jeequmsa kaasaa eegdota Jawaar hidhannoo hiiksisaa yoo didan immoo hunda isaanii achumatti rashanaa kan jedhu ta'uu hima. Carraa kanaan Jawaarii fi obbo Baqqala Garbaa rukutuuf ture. Jawaar Mohammadis dafee waan yaada kana hubateef eegdota isaatti galagalee hidhannoo keessan lafa kaa'aa jechuun itti dubbate. Eegdonni Jawaaris meeshaa of harkaa qaban lafa kaa'an. Yeroo kana ture poolisiin Oromiyaa tokko uffata isaa mudhii ol ofirraa baasee gatee jawwee koo jechuun hidhaa Jawaar kana keessattis ittiin hirmaadhu kan jedhe. Gidduuma kanatti poolisii biraa tokko riippaabilikoonni Abiyyi erge itti dhukaasuun kan ajjeesan. Akkuma baratame obbo Shimallis Abdiisaa as ba'uun humna nageenyaa keenya ajjeesan jechuun dubbatan. Qaama nageenya irratti akka fudhatanii waajjira badhaadhina Oromiyaa keessatti humna nageenyaa keenyas lubbuun isaa darbee jira. Hidhannoo isaanii akka isaan hiikkatan kan isaan gaafataman Riippaabilikaan gaardiitiin. Riippaabilikaan gaardiin kan inni ergame eegdonni Jawaar gaafa eegdonni Jawaar hidhannoo hiikkadhaa gaafa isin jettan hin hiikkatanii akka amala isaanii. Waan gootan godhaatii hokkara kaasaati achitti hunda isaanii hooggantoota Oromoo rafa jecha itti fayyadaman ajajaan isaanii itti fayyadaman rafa yookaan hojii sana achumatti xumuraatii deebi'an. Kana jechuun Jawaariin ajjeesaa obbo Baqqalaa ajjeesaa kan jedhame jechuudha. Kun miseensa Riippaabilikaan gaardii bakka sana ture akkas jedhe. Laga guyyaa sana waan ta'e inni achuma ofiicha ministeerarraa nuuf kenname qaxxituma lafa isaan jiran deemtanii ijoolleen duras laal dhugaa Jawaar dhiisaa deemaa jedhamte iddanii turanii miira saniif amma masaaraa keessan kaa yoo jedhan ijoolleen kun hin teessuu saniifuu waama ta'e uumaatiin hoggaa isaan didan
dhukaasa bantanii Jawaarfaa oddoo isaan jiranitti achuma lafa isaan jiranitti waan ta'e gootanii rafaa jedhamee tajaajiilni kenname akkasiin deemnee jechuudha. Hoggaan achi ga'e makalakaan achi ga'eera an miseensa Rippaabilikaan Gaardiitti siin jedheera. Ijoolleen poolisii Oromiyaa kan dallaasan hedduus achuma turte hoggaan achi ga'e hunduu marsanii jiran jechuudha. Ijoolleen masaaraa keessa lafa kaa'uukaa jiran ijoolleen akkuma jedhamte lafa keessa jechuudha. Hoggaa isaan masaaraa kaa'an ijoolleen masaaraa keessa nuyi akkam goonee jara kana kun ijoolleen masaaraa keessa Jawaarfaan to'ataman san booda isaanuma waliin deemnee jechuudha. Wanti akeekan sun utuu hin ta'in hafee inni ammoo Jawaarfaan qabamuun isaaniis waan tokko ta'e jechuudha. Kun kan jedhame miseensa Rippaabilikaanii guyyaa sana hojiirra ture Jawaarfaa ajjeesuudhaaf ergame akkas jedhee dubbate. Namni kana jedhe miseensa Rippaabilikaanii kan ture ka Jawaarfaa ajjeesuudhaaf ergame kan akkas jedhe. Garuu wanni isaan yaadan akka isaan yaadanitti deemuu hin dandeenye. Eegdonni Jawaar hidhannoo keessan hiikadha akka jedhamaniin Jawaar atattamaan eegdota isaa akka isaan hidhannoo isaanii hiikatan ajaje. Kun akka isaan waan isaan yaadan hin gooneef isaan danqee jechuudha. Jawaarfaa eega hidhamanii booda poolisiin Oromiyaa Jawaar hidhamuu isaatti gadde uffata ofirraa baasee iyyaa jawwee koo jechaa mana keessa ka'e. Jawaarfaa kan isaan amma ittiin himataman poolisii Oromiyaa isintu ajjeesise sababa keessantu ajjeese yookaan immoo warra eegdota Jawaartu ajjeesee jedhan. Eegdonni Jawaar eegga hidhamanii Jawaarfaa obbo Baqqalaanfaa eegga hidhamanii konkolaataa keessa seenanii booda mucaan kun ajjeefame. Kanaaf Jawaarfaa ajjeechaa miseensa poolisii Oromiyaa kana keessa harka hin qabanii jechuudha. Kana qofaa miti gaa taatee ajjechaa qe'ee maatii Hacaaluu Hundeessaatti raawwatames ni haalan. Ergaan bota gaggeeffame booda guyyaa kaleessaa humni shanee hidhatee socho'uu fi TPLF waliin ta'uudhaan magaalaa Amboo boombii fi meeshaadhaan deeggaramuudhaan haleellaa gaggeessanii mana maatii irratti haleellaa gaggeessanii eessumaa Hacaaluu ajjeesanii qaama nageenyaa keenya hedduus ajjeesanii kaan miidhanii jiru. Dhugaan yeroof ukkaamamus viidiyoon qaamni mootummaa uummatatti dhukaasu argamee uummanni safuu dhugaaf jedhee hunduu raajeeffate.
ajjeechaa obbo Baqqala Garbaa fi Johaar irratti taasisuuf turanis Johaar dursee argame daandii isaanii kana duraa fashaleessee mana hidhaatti geeffaman. Mana hidhaa geeffamaniyyuu malee mata dhukkubbiin biraa ammoo maaliin himata irratti banne kan jedhu ture obbo Baqqala Garbaa fi Johaar Mohammad irratti. Kana hunda yoo ilaallume eenyu kan qaalii Oromoo, goota Oromoo, qabsaa'aa Oromoo fi weellisaa weelluu isaatiin qabsoo Oromoo finiinsuu keessatti gahee guddaa ba'e Hacaaluu jabaa gaafa roorroon hammaate sabaaf sagalee ta'e nu dhabsiise kun eenyu? Wareegama Hacaaluudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa qooda kallattiin deemanii gadda isaanii ibsatanii fi awwaalcha Hacaaluu irratti hirmaachuun isaaniif malee inumaayyuu abaluutu ajjeese jechuun abaa'oo shanee jechuun balbaloomsani. Ragaa tokko malee Hacaaluu wareegamee guyyaa tokkoof lama keessatti Shimallis Abdiisaa miidiyaatti ba'ee gaafa Hacaaluun awwaalamaa ture kan Hacaaluu ajjeese shaneedha. Shanee lafa kanarraa xaragnee balleessinaa jedhee miidiyaadhaan laayivii dubbate. Qorannoon tokko tun gaggeeffamin. Namni Hacaaluu ajjeesetu hin baramin. Mana murtiitti dhiyaatee utuutti hin murtaa'in takkaatti utaalanii du'a Hacaaluu siyaasaaf itti fayyadaman. Baandonni keenya keessa keenya humni shanee humni TPLF waliin qindaa'e kana raawwatu. Biyya diiguudhaaf. Hacaaluun du'eera. Hacaaluun wareegamee jira. Hacaaluu yeroo inni wareegamee jiru kana keessatti eenyu akka ajjeese wanni hin beekamneef Hacaaluuf kabajaa laatamuu qabu laachuutu qabanii gaddatti dhaga'ame ibsutu qabanii gaddarra darbanii eenyu akka ajjeese uummatatti himuu eegalan. Qorannoon godhamee hin jiru. Wanti qabatamaa ta'e hin jiru. Wanti qabatamaa ta'e Laamroot wajjin turuushee abbaan ajjeese harkaaf harkatti wanti qabame hin jiru. Garuu mootummaan du'a Hacaaluu uummata gaddisiisee gadduu dhiisee irra tarkaanfate kan Hacaaluu ajjeese shaneedha. Shanee xaragnee balleessina. Gama biraatiin ammoo Xilaawun Yaamee ofin ajjeesa jechuun gaaffii dhiyeessee jedhamuun TV mootummaa irratti himame. Garuu faallaasaa ammoo Xilaawun Yaamee ajjechaa Hacaaluun himatamuurra du'uu naaf wayya jecha jedhutu dhaga'ame. Wanta namni jedhe kabajamaa abbaa murtii ani akkas ta'uudha manna jecha Hacaaluu jedhaniitu gaaffii dhaabuudha manna taasisu naa wayya ana sirbamuudha manna naa wayya jedhamanii naa baay'ee qonna sinitti himnee turre ofin ajjeesa jedhee dubbatee ture jedhanii uummata amansiisuuf. Egaa mootummaan wanta Xilaawun Yaamee anatu Hacaaluu ajjeese jedhee ofirratti ragaa ba'ee kan jedhudha. Xilaawun Yaamee asii maal jedha? Yeroo inni suuraa dhiigasaa sirraa yaa'anii Hacaaluu jechuun barri nuuf nama nuuf du'ee nama nuuf jecha wareegame nama nuuf ija waa meeqate nama nuuf jecha waa meeqate Hacaaluu jechuun fuula keenya saba keenya Hacaaluu inni Tole akeegaa amma Hacaaluu hin ajjeefne tasuma hin goone Hacaaluun nuuf gidiraa arge nuuf lubbuusaa kenne anaaf dhiiga obboleessa kooti goota keenya akkamiin hin ajjeesuu danda'a? Maarree qaamonni mootummaan erga si qabanii bakka qorannoo si geessanii maaltu ture maaltu raawwate gidiraa ilmoo namaaf hin malle narraan gahan. Jawaarii fi koloneel Gammachuu Ayyaanaatu ajaja ajjeesi jedhu isaan irraan fudhadhe jechuun ragaa bahii naan jedhan feetus biyya kanaa si baafna an garuu nan dide sanaa booda na fannisanii reebicha hamaa dhala namaatiif hin malle anarraan gahan. Wanta mana koronaa irratti baay'ee ulfaatu akkuma ta'uu baay'ee nama laatu yeroo jedhanii wanti taanaan jedhanii wanticha Gammachuu jedhamu wayii jedhanii suuraa kanatti agarsiisanii wanticha kana kan geessuma guddiisee jedhanii wanticha birarra nageessanii suuranii Gammachuu jedhamu kana ijoolleen irra suuraa footoo baatanii suuranii kan akkas jedhee deebi'ee booda erga akkas jedhee deebi'een booda yaa'u keessa Jawaar
waliin gammachuu agarsiisu kinaaf kennanii Marisa Yorgi jadi tu si mana sirgina dan itu kesan dari seluruh di sana di bayi hari ini bekan furnisan jadi dan bayi negara mereka di jamara musuman yang kekuatan digital sama-sama kamu jika di sini musuman asal ni kamu ali itu kan terlalu diambil sih jika ada surat sudah jika ada surat jika ada warga terisi kan orang itu terisi di kita berbeda kan ini bertemu Ye orang itu lepas jauh musuman itu ini bukan anak itu ajar kayu ni sih anak ini ajar suan dan dau karena bulan dua lagi nak bulan dua nanti karena bulan hari jarosan ada sejenak kaji asal ibu tu atap mina dengan ni akan nama tiba-tiba token ini karena bulan itu nama sejenak Kata si Jimmy, ni wanita nak jadi. Kalau jemaah bangki, hanya kasih raman na. Kita cari kira itu, tapi ramu na. Dan mau, anak kira bang raman na, mau jadi mana yang apa yang pernah sih. Toleme dhumarratti waan jettu qabda. Ani Xilaahun Yaamii dhiigaa caalurra walaba kana dubbachuu koonis na ajjeesuu akka danda'an beeka. Anaa miti Hacaaluu Hundeessaayyuu ni ajjeesani ta'us uummanni Oromoo dhiigaa Hacaaluu Hundeessaarraa bilisa ta'uu koo naafaa beekuun kana dubbadhe. Du'uun filannoo utuu hin taane dhugaadha. Egaa Xilaahun yoo dubbatus akka ajjeesuu danda'an ifa. Murtoo ulfaataadhas icitii golgame dhugaa sobni haguuge hedduu fi hibboo kan ta'e ragaalee Xilaahun Yaamii dhageenyeerra. Jawaarii fi Koloneel Gammachuu faarratti ragaa akka ba'uu fi yaaliin taasifame olitti ilaalleerra. Hacaaluu dhabneerra. Taakkala Uumaa bulchaa magaalaa Finfinnee kan ture Dammallaash Gabra Mikaa'el itti gaafatamaa tika olaanaa Itoophiyaa ture. Michuun obbo Yohaannis Mitikkuu Laamroot yeroo dhumaaf nama Hacaaluu waliin turte. Murtii kana hundaa gaaffii kana maraaf deebis murtiis siniif dhiifne.